Gaddaabate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe. Ani ofii koof naannoo gara Begii kanatti guddadhe. Yoo buna ciraa dhufan illee lafa kenneefi buna kenneefitu namoota Oromoomsaa ture. Oromoon namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u, mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan itti beekuu qabdan. Inni kan biraa gaaffii obbo Baqqalaan sila namoota sinduraaf dhagaa waan akkasii kan jechaa turan. Abbaa gadaa nuti duri abbaa gadaa nuti beennu abbaa gadaa yoo dubbiin jallatelle lolaaf uummata isaa leenjisee lolatti baasu ture. Namooti amma abbaa gadaa ta'anis jaarsolee biraa ta'anis dabballee ofiidiyooti. Akkasuma miti. Eenyuun dhageenya gaa? Eenyuutu dhageenya? Namni nuun duukaa deemne jennu nu fudhatee galaanatti nu naquu deemaa jira. Eenyuun dhaggeeffan? Namooti kun dhugaadhaaf dubbatu ta'e dhugaadhaaf akka gadaa kaleessaa sanatti yoo hojjetu ta'e qeerroon kun hundumtuu dhaga'uudhaaf qophii. Isa kana sirreessaatti hin jedhanii yoo isaanis hin dhagaanii jechaan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun se'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jechaadha. Inni kan biraa Abiyyiinis Lammaanis ta'e keenyuma. Isinis keenyuma abbaan barbaade keenyuma. Baqqalee mana hidhaadhaa baasuuf lubbuutti kaffalaa turre. Namoota qabsaa'ota biyyatti gashuudhaaf lubbuutti kaffalaa turre. Bilisummaa keenya argachuuf illee lubbuu kan nu kaffachiisu yoo ta'e qophiidha nuti jedhanii asirratti dubbachuu barbaada. Galatooma.